dhufeen jira. Ashama nagaan siniif haa ta'u saba waaqayyo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo inni dhuma hin qabne inni boqonnaa haara galfii wanna hundumaa namaaf ta'uu danda'u bara rakkinaa keessatti kan nama biraan hafne bara dhiphinaa bara kufaatii keessatti kan nama biraan hafne humni waaqayyo dandeettii waaqayyo ciminni waaqayyo bakka faala jirtan hundumatti isiniif haa ta'u jechaatirra walaloo xiqqoo gabaabduu takka isinii qabadhee dhufeera an faarfataa Yoosef Ijaaraatii obsaan na eeggaa isiniin jedhaa nagorsuun isinaa yaada qabdannaaf dhiyeessaayi. Subscribe kan jettu sanammoo tokko akkan irraanfanne na jajjabeessuun keessan boruuf cimaa kan ta'u hortee keessan yookaan immoo guddisa keessanan ta'a jechaadha. Kanaafuu akka hin daganne miixuu bara dhumaa guyyaan guyyaatti dabalamee torbee tokko uuma torbeen torbeetti dhahamee ji'aaf kaadhimmama. Jiini ji'aan lakkaawamee waggaa tokko ta'a waggaa waggootatti jaarraatti makama. Yoo jaarraan lakkaawamu waa danuutu argama. Isaan kana keessaa jira miixuun bara dhumaa. Isaan kana keessaa jira miixuun bara dhumaa. Maali waan isaa wanti argaa jirru kun isa fuudha dur namoota gidduun jiru. Haati ilmoo jibbiti ilmoon haadha jibbiti abbaan ilma hin fakkaatu ilmi abbaan ilma hin jaalatu ilmi abbaan fakkaatu. Hundumtuu beekaadha gorsa warraa hin fudhatu. Na dhibaa waan isaa kana miixuun bara dhumaa kana callaqqii kana fakkaatu. Maal fakkaachuu qofaa miixuu bara dhumaati. Erga jaalalli dhabame gidduu maatiiti erga tokkummaan dhabame obbolaa lamaan gidduu erga lolli jiraatee mana abbaa warraa keessa silaa hundeen dhabame hunduu olii gadi dubbisa. Maal fakkaachuu dharee miixuudhuma bara dhumaatu qabaam kan of keessaa maal fakkaachuu dharee miixuudhuma bara dhumaatu qabaam kan of keessaa. Dirreen bal'aan dhabame guute hundumtuu manaani gamoonni ijaaramaadha kan keessa jiru eenyunni. Biyya irratti kahee erga nagaan manca'ee mootummaa irratti erga fincilaa'e qomoon walakkaa'ee erga namni gurmaa'e waan nyaatan dhabame erga hongeen balali'e qabeenya osoo jiru silaa hunduu manca'e maal fakkaachuu dharee bara dhumaatu ga'e maal fakkaachuu dharee bara dhumaatu ga'e mee yaadatti deebi'a waa macaafa qulqulluu dhagahaa miixuu bara dhumaa maaltu ta'a. Raajii sobaatu bibbiqila kan waaqatti of lakkaa'utu jira. Manneentu ijaarama kan keessa jiraatu dhabama. Hunduu yaadatti deebi'a mee of ilaala of tilmaama. Osoo waan dhufee ana moositu galma isaatti argama. Osoo waan dhufee ana moositu mootummaa isaatiif argama. Koodee sin gorfadha haadhoo na dhaga'i dammaqee ka'e haalli ammaa miixuudhaa qophaa'e. Yeroo hin qabnu yeroo nuti dhumteerti gara waaqaatti deebina mallattooleen lakkaa'amteerti dhiirri dhiira fuudhee shamarratti heerumtee abbaan intala haati ilma biddeenaatti shakkamtee kana caala maal barbaadda silaa'oo addunyaan qaata hadhoofte maaloo naaf hubadhu an calliseen dubbadhu maaloo qalbeeffadhu waan tahaa jiru mil'adhu hin dagatiin tasaa waan amma agartu yoo siif gale koodee kan lubbuu namaa mararfattu gorsi obboleessa obboleettii akka yaada jijjiirratutti. Isa dhugaan siin jedhaa waan tahaa jiru miixuu maatii. Isa dhugaan siin jedhaa waan tahaa jiru miixuu bara dhumaati. Jaalatamtoota kiyya follow na gochuun irraanfatinaa subscribe godhaan siniin jedhaa mallattoo alaarmii sana tuquudhaan yeroo hunda wantoonni hin galakkisu akka isin bira ga'uuf isa hin dhiisinaayi. Karaa biraatiin immoo haalli amma nuti keessa jirru haala baay'ee walxaxaa fi baay'ee rakkisoo ta'edha. Hundumtuu faayidaa mataa isaatiif yeroo itti kaatamaati irra jirudha. Namoonni keenya maal barbaada jettee todoo gaafattee inni kaan beekamtii barbaada inni kaan qabeenya barbaada. Kana lamaaniyyuu kennuu kan danda'u immoo biyya lafaa qofadha. Waaqayyo siin kenna. Garuu waaqayyo kallattii isaarra yoo deemte qofadha kan sii kennuu danda'u jechaadha. Biyyi lafaas kallattii isaarra qajeelte taanaan sii kennaa jechaadha. Isa kanaaf kallattii irra deemtan adda baafadhaan siniin jedha. Beekamaa ta'uu abbaa qabeenyaas ta'uu hin dandeessu. Garuu kallattii kamiin deemtaniitu ta'uu akka dandeessan adda baafadhaayi. Bara dhumaatiif hin bitaminaan siniin jedhaa waaqayyo sin jaalataa dhiiga isaa qulqulluudhaan sin bitatee fannoo irratti ba'eeti jechaadha dhiiga isaa dhangalaaseeti kan inni sin bitate isin gatii qabeessa bakka. Isin warra gatii qabanidha. Namoota gatii qabanidha. Jaalatamtoota ijoollee waaqayyooti isin jechaadha. Kanaafiyyuu jireenyi keessan kallattii kamirra akka ta'u adda baafadhaan siniin jedhaa haalaaf hin bitamina yeroodhaaf hin bitamina waaqayyo sin jaalata.